laal takka irra si dabala jettan wanni hawaasaa kun kan yaadame amma waliin bakka kana nu fide okay gizee sanitti immoo nuti dhiira qabnaa harargeen sheekota qabnaa nama barate qabnaa profeesara qabnaa nama hundeemuu danda'u qabnaa immoo gizee dadhabina dila kana dhalaa akka huccuun isii jalli banaa kana qalbiin isii banatti waa gadhiistanii hoggaammoo hawaasaaf asbaanee waa dubbannu nuti dhalaa teenya gaafa san akkana enneeni akkana lakki hin ta'u miciyyoon tun namarraa dhalatte qabdi namni isii hidhachuu qaba jettanii وافدت تنسيديما وقفت الترتيب في تدجي في تدن كلمة سرعة وما بوليتي تيجي سميرة قالينا ما وما قافتمو أبو قافت وما جامو كبو جتي مساعد بلتومي نمك كده أنا بربانا أمو قافة يروت سبربانو يروت سنترجمو ولته سلاونة تتمو مسريتي وان تكو جرا وان ما دانجسو لغادا اكاد دبلن تجرا يا نتلين غلغل تاني بلوك تاني انا ما بلوك تاي چراي چانسي ارغني مسري واغا فچون دندني خبرا وان تكو تري نمو خني خيسا نمو تغدا خني تو خما بدرو قبتني تو خنا خيسا دلا ولكتا تاني خجي متا خسر دو تري اكاد دبنون ولا تساترني نمني تتمري انا وان خنا دي ما خنا لا لا وني خوني غرتي بودو وان برا كافتي ندو تگيسني hundi isaa dhalaa wal qixxaattanii iyyaa waa argaa jiran wanni hundi garee kun sirriidha inni gooti gaafanne wanni kun akka tilaaluun taatu go jenne kaman wafaan dhaabbatee wamasan amma haadhumattu bullee laallaa san gartee tun haadhumattu dhaabbadhaa amma isinumaan dhaabbadhaa kan hunjuu malee kasirrii jetanii takka dhaabbadhaa nuti isinirraa fuudhee waan kana bakka ishiin itti baatutti baasa yookaan itti deemaa isinii hojii jirra nama hunjuu hin garree ufumaaf hamaa taanee itti arrafamnee nu bira kutee maatiin teenyetti arrafamtee هذا في أبان كنا نبني نممان كنا نبني أرممان نرامل كمتة قصة كيامني نقولشا قصة كأمارا نقولا هذا نوندا في ده تالي سورة بوخين يستيل إن تالي في نملة سيجوا بعد تيجيرا سجلة دم نملة دبي هندي في نه نتيجة مجرا نمني أرمودا وقوان فالا وان ولو جتي جيرو الأخيار لملة نتيجة ما خنيا إن تالي في نه بركة فرنكالو نوخنا لكن بركة فرنكالو أرجعنا مورين بينه yaadne kun sirrii miti wanne kun sirrii miti nama jiru yaada sirrummaa wanne kun waa hanqina qabutti amannaa wal beekuu caalaa dhugaasan beeynee dhugaatti walitti nu fide dhugaasaniif falmaa turre wajjin na isa abbaa kaajuu hanga ilaa dhiirummaa nurraa mulqanii beelloo nutti kaanii nu weeramsuu takkattillee cabsanii haa danda'amu hundaan nu galchuuf wanni ijaalamee hin turre dinneetu falmachaa turre ammallee falmataa jirra isin warri ammaan tana dhuftanii amma isinti mul'atte kuni gaafa sana eessa turtan kaajuu gaafii gaafumaan isinii deebisa isinirraa toltii odoo dhalaa isin qabdanii nuti dhiira qabuun nu laaftudha jechuu barbaadeeti wanni sirba nu dhoowwe nama sirba walitti hin taane walitti sirbaa nuun jettanii nuti mitiyyoo agartee dhalaan miliyyoon xiqqoodha safarta kun an daa'imaa xiqqoodhaatu toodeen kuufnee akkamitti namni guddaan natti dubbataa jette riyaashii dhabnee jechuu barbaade gabaa ummatti ijoollee akkasii tatti ayyee dura Samiraa si deebitee bakka hafte itti yoo jiraatti. Gaafiin numa deebitee waan kana haadha geemma waan tokkoon si haasa bakka kanatti guyyaa sana anis achi jalan ture amsa jajjaa birtu buloog na godhan yeroo saniif galee dhugaa dubbachuudhaaf takkaa jalaa isin hafne warra waa gargaaran kana takkaa isinis onlaayina kanarra nu arguun oolle nu agartan garuu namni keenya rakkoon inni qabu maal inni beekta bakka namni heddummaate sani fiiguu bakka yaani namni waa dubbate san namni asirratti ol bee waa dubbate hundi beekaa miti jara keenya laal wanni isin galu amma maayikii irra nama dhaabnu dhabneettan nuti maayikii hojii dhaabbachuuf miti laal bakka kanatti amma hiriyaa isii hojjetoo fi miti yookaan immoo dhaabbina keenya guuttee isii bira dhaabbachuuf miti laal. Isinirratti qoodhaa barishiin isinirratti qoodhaa biyyoon tuuttoo hin kuufne ayyee. Fakkeenyaaf ayyee tuuttoo dhaafree dhoowwutti jirtanii amma. Dhuguun beeytu lafatti yaafti bar nama xiqqoo afaanitti qabuuf barbaadna malee harkaa lafatti yaafti wanti. Anna yaani amma dhugaa dubbachuudhaaf
namni Oromoodhaa namarra gargaaramu dhabeetii inni gaafa sanillee dubbanne deemaanii naaftanillee nunillee nuun ja'an garuu immoo gisee hunda hawaasa Harargee kana keessatti maaliif rijaalli ana jee ka dubbatu dubbii guutu ka murteessee muruu danda'u as bahee hawaasa isaa bira dhaabbatee nama maaliif hin gargaarsine maaliif gisee hunda antana ala asumatti sira batana sirraan fudhu isinuma furaan dandeenye deemaa katto wal gorsaati tuumbadu waa tokko naa deebisaa obboleetii diyyatana namni Harargee kuni amalumaaf qabna tanalaa jara keenyaadii walitti himna muduudaa isa keessaas baaftee itti garsiifturra bakka feete harkisii jallaatti fidi jallaa kanaan dura dhaabbadhu akkas malee hawaasa siif gajjuu miti hawaasa si dhaga'uu miti hawaasa yoo tokkichaanii fi kasilaa ija qabu abbaa ija dhaamsuudhaaf itti deemu yoo dhaabbadhu jan hawaasa sin dhageenye hawaasa beekaa if keessa jiru hin qabanye hayyuu mee Harargee hayyuu if keessaa beekaa kabajjee ol fuutee sadarkaa takkaan geessu as baasaa hin jiru. Nama keenya sadarkuma inni kabajaa malee itti kabajaa kennuuf hin beeknu. Kanaaf nuti yeroo maraa wanni isa keenya ona kana keessan ta'in ka bakka biraa ka dirmatee dhufuutu wayyu jechuudhaaf namni keenya obboleeyyan keenya ka bakka biraattis haajama. Dirqama immoo dhugaa dubbanne namummaa humaanitii waan jalsantu dursa malee an dirqama Harargee qofa keessaas bee hawaasa san deeggaruu qaba jee yaadu hawaasni kiyya hawaasni Harargeedhaa hawaasa shawaatiif obboleeyyan ka Wallaggaaf illee obboleeyyan dirqama walirraa qabna akka sabaatti illee dirqama walirraa qabna ispeesifikaalii wal keessatti illee dirqama ollummaa kalafummaa qubsumaa walirraa qabaannullee dirqama obbolummaa hundi keenya walirraa qabna san akkasitti fitti himnu gaarii. Keenyumaa dura ija sidhaan ba'a. Ilaali akkasitti isiisi tokko akkana jechuun madargaggeettiidhanii dogongortu waa hedduu akka namaatti hanqina ni qabaatti gorsuu ni barbaaddi itti dhiyaatanii obboleettiitti waan kan hanqina qabdaa fudhadhu jechuunis ilma namaatti irraa eegama. Tajetteen sun ammoo amma durallee dogongora jenneetuma duulli biraa duulamullee nuti warri immoo akka obboleessa keetiin si dhiyaatuu fi si wajjin jiru lakkii dhiisii bira dabri jenne san namni jala kanaa dhageeffatullee turumbaduun akka qoosaatti waan qoosaatu. Malee nama dhugaa dubbachuu nama humaanitii dursu nama hedduu nama qulqulluu namaati. Jibbee yookaan ammoo negatiivii irraa qabaatee obboleettiitiin waa akkas hin jiru hammaattuus toltuus obboleettiitii warra kasaa kana nama kasan jabeeffadhaa jabaa abbummaa jabeeffachuun barbaada jabaa keenya ulfaadhu keessa buluun jaagalatuu mijamsa kiyya asumaanuu shamarran keenya yeroon qoosaadha ani dhugaa akkuma qoosatti waa gadi gadi daddarbadhaa sirreessatti fudhadhuan ammoo shamarran keenya akka shamarran argetti dhugaa nama qaanfachiiftan dhalaa Oromoo keessaa baay'inaan safuu cabsitee gabbaatee dhiira arrabsitu keessattuu nama ganda ishii naannoo ishee arrabsitu ani akka dhalaa argee agarree duraan waan gaafachuun dura wal gorfadhaa yoo dandeessan isin wal gorsuu danda'a dhiirtii fi dhalaa wajjin takaaroo keessa galuun hin barbaachisu hin fokkattiilleedha isin wal gorsuu danda'a wal qabuu danda'a tasanii alaa fakkeenya naannoo ijoollee naannoo biraa fudhadhaa naamusa laalaa of maddii mil'adhaa gadi deemtechuun barbaada. Social meediyaan bakka itti wal cabsinu ta'uu hin qabu bakka itti wal guddifnu bakka itti nama keenya jabaa keenya itti bira dhaabbannee sagalee keenya itti dhageessifannee kan biizinasa qabus biizinesaaf itti beeksifatee kan naggada fudhatu itti naggaduu namni sun nama kiyya hanqina kana sirreeffatu qabaa wanti kun booda isarraa fokkottii jechuudha yoo dubbanne malee ana fedhaaf hin dubbannu. Kana kan hin jiru fi amma fakkeenya amma agartan gaafa makiin waan kana godhaa turte jalqaba warra itti iyyaa turarraa yaanii wanni kun sirrii
jechaa turre saniifuu odoo dubbiin deemtee hagana hammaattee gaafa dubbiin hammaatte gabbaayii dubbachuu miti osoo ishiin hammaattee hagana qeeri bireetee falan dhabnee haa fala barbaannu isiniin jaa galatooma ulfaadhaa nama biraatu jala dabarsa. Akkasii anilleen asumaan ani dubartii xiqqeessuu fi miti ani viidiyoon waraabee gartee shamarran gabaabduu yaa'ee qabdii rafshaa qabdii jiran san irratti namni waa'ee maakiitii wal qabsiisuu yaaltanii ani maakiin gabaabduu taates dheertuu taates hin beeku ani siidhaaf hin waraabne soo kallattiidhaan viidiyoon tiyyataniin deengadda gadhiisesanii shamarran gabaabduu maali jeessan qoosaa fi ji'an kallattiidhaan maakiidhaaf hin goone yoommoo nama garii dubbiin deemteeti mana nama garii seenti kuma jaansanii yoo mana isii seentees afooynaan irraa hin jaanan. Adama duubatti jaartii gabaabduun fuudhu deema jaartii gabaabduu maqaa danda'in si kaase. Adi. Obsa mees dubbii sireen siyaasa hojjetanii galatooma ulfaadhaa nuti wanni nuti barbaannu dhibbarraa dhibbatti wanni nuti barbaannu yeroo hundaa'u laali namoonni garagarii isin argee walirra guduuluu malee faayidaan qabdanii isin argee wal xiqqeessuu malee faayidaan qabdanii waan akkanaa kanaas jala deemtanii katabu jirtan. No nuti akkasii miti. Nuti argeeni nama arargummaa isaatiif falmu nama arargummaa isaatiif dhaabbatu nama arargummaa sana ol qabuudhaaf deemu hunda wal bira jira. Yeroo hunda wal bira jira. Waliin hojjanna keessaa waliin hojjanna lafaa waliin hojjanna miidiyaa irratti waliin hojjanna miskiina keenya ganda keenya keessa deddeemnee keessin asirratti hin arkin kan gossaan gaafanne argee ta'uu isaatiif gargaaraa jirra meeqaa fi meeqa dhugaa rabbiitiin isinitti hima takkaa fi lamaa miti. Gama kaaniin abaluu naffida anaa gama kaaniin abaluut geessaa hedduu tokko gargaarra jechuu maaliif nuti wanni jechuu jirru. Maki gurin je hayyee burqaa keenya yoo dhaan jette kabaja arkatti. Waan akkana balleessite jeni lakki yoomin balleessi yoomin akkas godhan yoomin akkas ta'e yoo dhaan jette yoo isiin dhufte burqaa waan akkas akkasii maaliif goote yoomin godhe yoom bakka akkasitti akkas hin jaani lakki kijiba meeragaan yoo jennee wal bira dabarree jaalala malee jibbansi nu jidduun dhufu. Nuti waan yoo dhaan kabajee yoo isiin na kabaje waloodhaan walitti. Ito birti kiti gaafa ati jettee gowwannanii diddiibdee tattabatte dubas wanna kee goggoote laali amma yoo namni tokko yoo nan dhaqee jala komanti barreessi yookaan jala san dhaqeesi waa jetti yoon ammoo waajee gandi hundi ni booye hin bareedu maaliif anamma isiin na xiqqeessitiin aan hin jiru annaan rabsitiin aannan rabsitu. Burqaa akkamii beektaa? Wanni waa ta'e yoo ati amma itti loltee miyyoo teenya bakka tana sirra badii goote kan akkanatti anaa irra xiqqoo tana inni burqaan guddaan kun natti wanni jee bakka naa dhabee Ishiin seen isiif hin gabbu'a. siin jette. Reefu akkas jetti reefu isii daasii taphatu san jeluma dhaqeetiin beektaa kaakaa lama qofa barreesse beektaa hunoolaa kaawwawoon haa ta'u abbaa guddaa kan abbaa guddaa kiyyarra guddaa kan awwawoon haa ta'u darra duulaa jira amma tokko guutu waan irraa qofli dhaqabee dina mee wallaahi billaahi takkaa makiin akkanaan jennee ni beekan maaliif kanaanii waa hedduu takka daboolachuuf deeman jechuudha daboolli wayin dabooluu deeman so dirqama ani abbaan fedhe booyee abbaan fedhe dhiisee gaafa dhugaan dhufte ittiin dubbanne abbaan fedhe haa booye abbaan fedhe haafirra fifincaanu yoo fedhe laal dhugaa jirtu ittiin cabsa ittiin dubbadde anammaa hun dubbanne ammoo way agartanii isin ammaa hun dubbanne ammumaan tana Kokoflutiin jira malee ammumaan tana jaruma sanin qaareesin jaruma kana argasiin harkaa guyyi xiqqishoon naafe xiqqoo naafe gaafaan itti cabsee dubbiin tiyya ammas akkaan dhugarra malee hin dhaabbanne Oromoon garaasiitiin ni beekti. Oromoon komantii harkaan barreessitu hundi garaasiitiin ni beekti. Dhugaarra malee akkaan hin dhaabbanne dhugaa bira malee akkaan hin dhaabbanne. Rabbiinis sanirra na gargaara abbaa tokko sodaadhu dhugaa gaafaan dubbadhu dhugaadhaa jeetiin irraa adii fi adiichi kaayaaf jechuudha. Maaliif kaleessa intala teenya qaalii teenya ja'aan harkirra guddaan yes dhugaadha baga ja'aan intala teenya mootiin waa taatu gubbarraa nu deemti yes jennee bira kunne okay arra duuba
gaafa mootittiin teenya san sa mootittii teenya maalani kalee san dhabne ummanni kalee ittiin suuraa engerre yookaanuma miskiinummaan baana sanuu ittiin dhufne mee gaafa ati jetteen kolkoloota gaafa jettee ijoolluma kalee leencaa ol haraa turtetti qabeenya itti baafnetti waan qabnu itti dhangalaafnetti gaafa itti hanjamtu nuti dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif yoo arraan tana waan biroo waan tanarra guddootu yoo gabbee sheenisii jee har'a jechitan hundaa gargala jechuudha. Ammoo sheeni keenya diktoorri keenya kakalee dura dhaabbatee burqaa waan kana dhaabi hayyee harkarraa fuudhi hayyee anjeeni deeme san miciyoo tana gaafatanii haqa kana kute Oromoodhaaf ifa godhuu qaban. Yoon kaan ammoo waliin dhiifu. Yoo burqaa keenya bara dubbii ijoollee sanarra sita anaa xiqqoo sanarra yoo ati xiqqootten xuuxxoon anjesin jetti barfitinu karaa itti dubbanuu dhabne dhaggeeffadha. Ibsa amma isin ani wayin isin gaafadha dhiifamalleedha isin akka wanti itti dhayxanii gaafattanii waan kana. Nama laafee katti argine huu ibsaa. Manni si cufaadha. Manni si nama isii deeggaru nama isii harka tumuuf qofaaf banaadhaan jedhe san dhaqee gaafata. No isaaniin baana. Lammaffaa ammas namni lammaffaa isin gaafachuu dandeessan. Qo'i turumbatu. Namni isin gaafachuu dandeessan lammaffaa garee warra dhimma dubartii ka gaafa isin keessattuu turumbaduu fi burqaan gaafa jalqaba dubbiin tan gargaarsi eegalamu wanti kun hin ta'u gaafa jechaa turtan garee dhimma dubartootaa tateef ta'u takkaa isinirra duulaa ture. So garee sanillee gaafachuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa anamma akka nama dhuunfatti anaa fi maakiin nama gandaati nama biyyaati. Akka nama biyyatti immoo gargaarsa kana keessaa dhaabbadhu harka keessaa furadhu akka nama biyyatti akka nama sarara guddatiin si gorsa jeetiin dhaqee kan isaanitti dubbadheetiin ture maakii. So akka dhimmi akka wanti kun dhufu waan hin beeku. Yennaa wanni dhufu hin jiruu naan jette. So nan galchuu jechuu fedheete osoo abbaan fedhe gaddiisee waan fedhe godhe. Haadha jaalaa uumaa waan bareedu fiddee egaa akkasitti hariiroo wajjin qabaattanii meesuma tuu dhiifna. Uummanni akkana jee gaafii teenya guutuu dhageesse uummanni kun achira hinoo samiiralleen inuu boru ciroo keessa jirti. Uummanni bakkuma san jira. Uummanni viidiyoon irraa waraabamtes achuma jiranii. Samiiraan boru inuu waraabdeef gallakkisuu deemti. Wanni kun akkamitti gaafachuu dandeessu reete amma galmaa jirtu kana homaa deemte. I don't know ganama nin gaafadha. Boru gaafachuun hin Ibsa la gaafii ishiin gaafatteefi intaloon dubbaduu taraa takka. Ni dubbataa eegalee fituu. Ayye. Yoos jarjarsite siraan dhaabbadha. Abshir. Ono zamaanollee dhufe wanni itti gaafatamaa mana murtii ishiiti. Innillee manguddummaan deemaa garuu immoo manguddummaan murtiin itti jee yaadoon. Intalli baadiyyaa as turte reefu. Achii dhayitee namaa jala jiraa viidiyoo waraabanitti erganii. Intala baadiyyaatu salphiftee ati wanni waamicha malee dhuftee geggeessa malee galtee haga sakkatti jecha arrabaan geggeessite. Dhayitee immoo waan ishiin achi jettan dhuftee isinitti himne ani hambargarii miti diliverii fuutee namaa nageessitu jechaanii turte tan jamaa turte jechuudha. San bira kottee kolkoleen gandaa wal jaartee jetteetti arrabsaa turte nu arrabsaa turte. Nu caalaa immoo beeruma warra gartee gaafa san gabbee nu arrabsaa ture faadha warri ishiin arrabsaa jirtu. Intaloon kabajaan qabdu fayyaa nagaa miti ka dubbachaa ture gaafa duraatis. Ani waan inti ishii jalaarraa ishii beekuufin gabbee wanni kun dhaabbadhu booda goolii nutti galuu deemaa hoggosanuun argeen dubbachaa ture. Namuu akkuma galteefit dubbachaa ture. Biyyoon namatti erganii fi kabajaa namaa qabuu miti. Maaliif akka guddisa ilmoon akka mana keessatti guddisanii wanni guddisa baddee harfiin aliifitti baddee aliif laamittuun toltu jetti Oromoon. Gubbaadhaa mee yaniifu kuni qabsaa naman gootu afaan bal'atanii garaa bal'atanii fi kanaaf qabsaan ta'an. Intaloon ijoolleen xixiqqoon gisee akkatti ofiin ol daddarban waan ofiin oluu taaltu se'atiyyan. Oromoo ol daddarbee maakii leenca maakii shuggutii maakii maaree ichaanii ture. Wagamteef siganti. Acaaluu hundeessaa Oromoo jecha malee mataa isaatiin bicha kaawwaa eegame. Guma acaaluu hundeessatu Oromoon baasuudhaaf takka biyya tokko gabbaateen warra Amboo qofa haa galatoomani ijoollee dhalootan shawaa jechuun warra Amboo isaan qofa warri akka tokko tattaafatee isaan illee nama dadhabatanii jimbirfatan. Wanni hafee
Oromoon gabbaatee maqaa Hacaaluutiin naggadu, maqaa qabsaa'otaatiin naggadu, bizinesatti uummachuu kana wani deemaa jiru. Sigantii jechuu hoyya. Isheenis amma boolla afaan keessa jirti. Nama gartee reeffa fuudhee karaa qabdi ittiin deemu jiru isheen ufin gartu malee. Uf argii boollatti si deemanii uggati jetteen gabbaateeti uwwete iyyite jechuudha. Takka waan maraatee. Tariifu nuti nama maraatee wajjin maraannu gaafee tariifu gaafattee obboleetti keenya dhiiran qabnu jabaan qabnu jette jabaa qabnaa dhiira qabnaa isin dubartoonni keenya waltaa beera gabbee harmallaa gartee singilmaamaa warra shugurmaamii ala kanaa gartee diyaasporaa ofiin jettee ala kanaa tajiruu mataa ofiin beeyne ofiifuu hoomilesa sadaqaa mootummaatiin jiraati jechuudha. Nuti ni dalaynaa taaksii waan nuti kafallu hin jiraati. Billoonni tokko warra santu guruppii yaa'anii mirga dubartoota yaa'an mirga dhiira. Wajji shishaa qabatee ganda keessa deemu. Jaarsi tiraakara ta'a. Tiraakarratti hedduun goydee ishiin shishaa qabatee ganda keessa naannotti jechuudha. Waan jaarsi deemee tiraaka dalagee fidee mashruufa mana jee kaa'u ishiin shishaa bittee qaruuraa qabattee ganda keessa deemti jechuudha. Dubartoonni mirga dubartootatti dhaabbannee jiru kuni dubartoota kanaati. Nuti wal beekna. Dubartiin qulqulluu yoo gabbaatee mirga dubartiitti dhaabbatte rakkoo irraa hin qabnu haa dhaabbattuufi. Dubartiin ufiifuu mirgaaf dirqama mataa ishiituu hin beekne gabbaatee alba'uun faayidaa hin qabdu. Ufiifuu hirkattu jechuun maxxanneedha. Maxxannummarraa gaafa baate mirga dubartiitiif dhaabbatti. Kanaafuu warra akkanaa kanaaf warra deemee asii fachi fiigee as dhaabbatu kana bakka qabaatinaa fi dubartoonni qulqulluun warri dhugaadhaa warri hayaa kabajaa warri hudduu keessa kuntuutee guddisee warri guddisa tolee gabbaatii wal gorsaa wal jaaraa oggoo harmallaan gabbaatee iyyitu bakka lumbuutu yaa'uu danda'u qabdan. Yoo san taate jabaa qabna jabaan keenya gabbee if ta'ee isin dura deemee waan isin godhuu barbaadan isiniif godha bakka isiniif bu'ee. Yoo san hin ta'in gabbaatee harmallaan jaarsa fiiti kabajaa hin qabne maalii fi maatii ishiitu quba hin qabne taasitti sadaqaan jiraattu gabbaatee gisee afaan namatti dhiqattu. Doktora hedduu qabna, profeesoroota hedduu qabna, qeerroo qabna. Kunniin hundi maali safuu ishii wajji waliin qixxaannu beera kanaa wajji warra hireen itti jallatte warra dubbiin harkaa badde kanaa wajjiin warra badiin taanuu jee namni afaan ziippii godhatee ol deebi'ee taa'e malee nama ni qabna akkas ta'e wadda. Nama keenya akka gabbee isin dalagu godhuuf harmallaa naashidaa naamusa hin qabne kabajaa hin qabne tajiruun ishii harkaa badde warra kana karatti deebisaa isin. Yoo isin san gootan waan godhamuu qabu nu gaafadhaa gabbaa nu gara isiniif hin namoota isiniif goonaa kan taane jabaa qabna jiraa kan jira gadi isinii baafna. Yoo isin waan san gootanii hojii lafatti waa gootan jiraan kan jalleen gabbeet isiniif dhaabbataa jechuudha. San jechuu barbaadaa galatooma ulfaadhaa isinitti dheeresse. Okay, galatoomni turumbatu dabareetaa kaaftee wanni jirtu sanuma. Zamaanu. Ayya, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalin jechuu barbaade ani laal gizee namni keenya kuni silaa haasawni keenya beektaa gizee galu namni keenya jee eegala. Haasawni keenya akkasitti eegala. Gizuma duraatu. Nuti jalqaba irratti maakiin ummata kana kabajuu qabdi. Fedhu ibsaa haa ta'u. Fedhu nama miidiyaa kana irratti hin beekamne hafooloo gartee 200 qabu haa ta'u. Nama kana kabajjee nama kana deebisuu qabdi. Kun sirri. Deebisuu qabdi. Ilma Oromooti tu kabajaa si godha. Ilma kabajoo Oromootu kabajallee yoo ati kabajaa itti kabajaa sirraa fuudha. Dhugaan jettu ni jetti. Garuu dhugaa kana nuti akkaataa nuti nama gurguddaadha. Warri miidiyaa kana gubbaa jiru akkaataa dhugaa itti dubbannu qabaatu qaba. Maaliifi ishiin disrespect gisee si goote aarte ati disrespect ishii godhaa yoo dubbatte sirriidha siin hin jawaan siin deeggaru. Gartee nuti uffattee marree kana godhattee akkana jechaa waan ishiin jette sana haaraa ati yoo gartee bifa arrabaatiin ishiidhaa deebisaa kaasootu taate ati ishii caallee jaamta. Akkasittiin fudhadha. Ni nuti miidiyaa kana gubbarratti goonu toltuu hamtuu namni gaarii dalagee qaba. Badii balleessee qaba. Badii balleesseef immoo sirriitti itti gaafatama. Amanamummaa mataa isaatiif dhaba namni badii dalaga. Dhugaan immoo har'a usaniif boruun callistu dhugaan. Dhugaan gisee hunda dhugaadha. Dhugaan ni baati. Si galee waan kana taayimii itti kannanii yeroo itti kannanii namuu waan kana gaafate kootu maakii akkana waan akkanaa si gaafatuu feena. Kootu waan akkanaa deebisi. Jechuun humaa rakkoon qabu waan bareedaadha. Immoo murteessaan akkaataan. Amma fakkeenyaaf akkaataan ani ishii tana itti gaafadhus jalqaba irratti murteessaadha. Akka fedhetti si gaafatuu danda'a jechuun danda'u. Waan kana dhimma waliiti dhimma walii keenyaati. Amma namtichi dubbatu kunis turumbaddus ta'ee ibsaa namni hundi gaafii Oromoon hundi mataa keessaa qabdu ta'uu danda'a.
gaafii kana immoo akkaataa nuti itti gaafannu murteessaadha. Namni kun as jira, miidiyaa kana gubbaa jira, hin bararre. Kan isaanis dheexanii takka gaafatanii yoo dadhabdan ani hin beeku. San hin beeku. Tani nan beeku namni tokko si